Ministeerri muummee Biil.50 Komishinara walta'iinsa idil addunyaa kagamtaa Awuroopaatti wajjin mari'atanii jiran. TPLF bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay diiguuf murteessuu isaa hordofee jiraattonni naannichaa yaaddoo hamaa keessatti kufanii jiraachuun dhaga'ame. Waraanni Iraan dinagdee addunyaa irratti khasaaraa boba'aa Doolaara biliyoona 50 geessiseeti jira jedhame. Jalqaba irratti ka hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraatiif isin qopheessina keessaa bakka jirtan maratti nageenyi isin dhaqqabu hordoftoota keenya Waliif TV irraa oduu sa'aatii kana kan isin himaa jiru an Udii Musaatii gara bal'ina oduu guyyaa irraatiif qopheeffannetti dabarra. Ministeerri muummee Biil.50 Komishinara walta'iinsa idil addunyaa gamtaa Awuroopaatti wajjin mari'atanii jiru. Dr. Biil.50 Komishinara walta'iinsa idil addunyaa kan gamtaa Awuroopaatti wajjin mari'atanii jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Ministeerri muummee kana kajaan ammoo ergaa gama toora miidiyaa hawaasaa isaaniitiin maxxansaniin yeroo ta'u Dr. Biil.50 Komishinara walta'iinsa idil addunyaa kan gamtaa Awuroopaadha Joosef Skaalaa wajjin dhimmoota garaagaraa irratti dubbachuu isaaniitis dabalataan ibsanii jiru. Dr. Biil.50 gama miidiyaa hawaasummaatiin ergaa dabarfatan kanaan ammoo Komishinara walta'iinsa idil addunyaa kan gamtaa warra Awurooppaa kana wajjin tumsa yeroo dheeraa gamtaa Awurooppaatti wajjin Itoophiyaan qabdu irratti mari'atanii ka jiran ta'uu ibsanii jiru. TPLF bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay diiguuf murteessuu hordofee jiraattonni naannichaa yaaddoo hamaa keessa galuun himameeti jira. Addee bilisa baasaa uummata Tigraay abootu manni marii naannichaa filannoo osoo waraanni Tigraay keessatti hin geggeeffaminiin dura tureen namoonni filataman gara hojiitti akka deebi'an murteessuu isaa hordofee jiraattonni naannichaa yaaddoo hamaa keessatti kufanii jiraachuun gama sirraa ibsamaati jira. Deeggartoonni TPLF hedduun isaanii murteen dhaabichi fudhate ammoo maal fidee dhufa jechuudhaan yaaddoo hamaa keessa galanii jiraachuudhaa fi burjaajii hamaa keessatti kufanii jiraachuu isaanii miidiyaaleef yaada kannaniin ibsaniiti jiru. Murtiin paartiin aboot fudhatee jiru kanaan kan wal qabateen ammoo waraanni irra deebi'uudhaan naannicha keessatti ka'uu mala sodaa jedhuu fi tajaajilli addaan cituu danda'a sodaa jedhuun jiraattonni hedduun isaanii liqinfamanii ka jiran ta'uunis maqaleerraa himameeti jira. Ejjennoon garee TPLF Tigraayitti irra deebi'uudhaan waraanni marsaa biroo akka ka'uuf hulaa banuudhaan naannoo lolaan duraanuu barbadooytee jirtuu fi lolaa naannicha keessatti turerraa hin bayyanatin tana haala hammaataa biraatiif saaxiluu mala sodaa jedhus ammoo gama naannichaatirraa bal'inaan dhagahamaati jira. Ibsi ejjennoo gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el faan magaalaa Aksum irraa dabarsan kun ammoo dibbee wal waraansaa balaafamaa dhiiga qulqulloosaa lolaasuudhaaf dhaaname jechuudhaanis warreen iyyaman kan jiran hoggaa ta'u lammiiwwan nagaa ejjennoo murna siyaasarraa bilisaa qabanilleen osoo hin hafin murteen garee aboot kun ammoo waraanamoo mariidhatti kan naannoo Tigraay oofu jechuudhaan yaaddoo hamaa keessa ka jiran ta'uu isaanii ibsataati jiru. TPLF bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay kan Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin durfamu shaaruudhaan abbaanaaf taajee yaade muuduuf akka jiru ibsuu isaa hordofee ammoo yaaddoon hamaan uumameen namoonni nagaa naannicha gadhiisanii bahaa akka jiranis maqaleerraa odeeffannoon bahaa jiru bal'inaan ibsaati jira. Murni aboot kan Aksum mandheeffachuudhaan maqaleedhaa fi finfinneedhaa wajjin walitti gaarrinfachaa jiru kun ammoo yaa'ii ariifachiisaa koree jiddu galeessa isaa kan gaafa Ebla 7 fi 8 adeemsifatee tureen murtii hadhaawaa dubbii dhaluu malu murteessuudhaan labsuun isaa ni yaadatama. Daandiin qilleensaa Itoophiyaadhaa diriim laayinii jaabituu fi jaame. Daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa xayyaarota ammayyaa diriim laayinarii Booyingi 787 muraasa gal jaabituudhaaf dhaabbata Booyingiitii wajjin waliigaltee mallatteesseeti jira.
waliigalteen daandii qilleensichaa kun ammoo Ameerikaa Virgiiniyaatti dhaabbatichaa wajjin mallatteeffame kun ammoo olaantummaan daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa qabu kan cimsuu fi daran daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa ardicharra dabree sadarkaa idil addunyaatti olaantummaa qabu akka mirkaneeffatuuf kan gargaaru ta'uu isaa ragaan ministeera geejjibaa fi loojistiikii irraa argame kan mul'isu waggaa ta'u bittaan xayyaarotaa kun waliin gahinsa balaliiwwan Finfinnee irraa gara Awurooppaadhaa, Eeshiyaadhaa fi Ameerikaa kaabatti taasifamu dabaluu fi mijataa godhuudhaaf raawwatamuuf kan jiru ta'uun isaa ibsameeti jira. Xiyyaaronni kunniin ammoo boba'aa qusachuudhaa fi tajaajila fe'umsaatiinis xiyyaarota bu'aa qabeessa ta'uun isaa ibsameeti jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa investimentii gurguddaa kanneen keessa seenuun isaa ammoo galma bara 2035tti sadarkaa addunyaatti toora daandiiwwan qilleensaa adda duree 20 keessatti daandii qilleensaa Itoophiyaadhaa hiriirsuuf qabame milkeessuu keessatti ammoo ga'ee guddaa akka qabu jaameeti jira. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan ajajaa olaanaa loltoota finciltoota Suudaan RSF ganuudhaan galan simataniiti jiru. Pirezidaantiin mana marii ce'umsa Suudaan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan ajajaa olaanaa humna finciltoota Suudaan RSF ganuudhaan kan gama mootummaa bulchiinsa yeroodhaatitti makaman dilbata Ebla 11 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo kaaba biyyattiitti simatanii dubbisaniiti jiru. Xiinxaltoonni siyaasaadhaa gocha kana ji'oota dhiyoodhaasitti qoqqoodamiinsa keessoo garee finciltootaatitti uumameen mudatee jiru kana mudannoo seena qabeessa jechuudhaan yaamaatti jiru. Meejar Jeneraal Alnuur Ahmad Adam maqaa masoodhaa Alqubaa jedhamuudhaan kan beekamu waggaa ta'u naannoo Kutum kaaba Daarfur irraa baqachuudhaan magaalaa Dogolaa galee turee ka jiru yeroo ta'u jeneraalichi garee RSF gallakkisee gara waraana al-Burhaanitti makamuun isaa ammoo waraana siviiliidhaatiif injifannoo guddaadha jaameeti jira. Akka Aljaziiraadhaa fi Al-Arabiyaan gabaasaa jiranitti yoo ta'e al-Burhaan ajajoota waraanaa olaanoo birootii wajjin ta'uudhaan Alqubaadhaa fi humnoota isaa wajjin jiraniif simannaa ho'aa taasisuun isaaniitis ibsamee ka jiru yeroo ta'u yeroo dhiyoo asitti ammoo qoqqoodamiinsa garee Jeneraal Muhammad Hamdan Dagaloodhaatiin durfamu keessatti uumameen gareen finciltoota waraana Suudaan jechuunis ammoo gareen RSF keessoo isaati burkutaa'ee ka jiru ta'uun ibsameeti jira. Sirna simannaa irrattis ammoo Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan konkolaataa dhuunfaa isaa Meejar Jeneraal Alqubaadhaaf akka badhaasatti kennee ka jiru ta'uunis Suudaan irraa ibsameeti jira. Oduu xumuraatii fi oduu biyya alaa isinii qabannee dhiyaanneen ammoo waraanni Iraan dinagdee addunyaa irratti khasaaraa boba'aa Doolaara biliyoona 50 geessiseeti jira jedhame. Eega waraanni Iraan jalqabe guyyoota 50 dabran keessatti dinagdeen addunyaadhaa khasaaraa boba'aa Doolaara biliyoona 50 kan mudatee jiru yeroo ta'u biyyoonni Arabaa hanga ammajjii bara 2020 dabree kanatti qofa dandeettiin oomisha boba'aa barmeela miliyoona 8 guyyaan hir'achuu isaa Reuters gabaaseeti jira. Kunis seenaa ammayyaa keessatti humni ibsaa guddaan akka addaan citu taasisee jiraachuun isaa kan agarsiisu yeroo ta'u akka tilmaama Reuters jedhutti ammoo hammi boba'aa gabaa irra baafame fedhii boba'aa Ameerikaa ji'a tokkoof qabdu guutuudhaaf gahaa akka hin taane ifoomseeti jira. Gama biraatiin ammoo itti fayyadama boba'aa waggaa irratti hundaa'uudhaan miidhaan waraanni Iraan dhaqqabsiisee jiru. Itti fayyadama boba'aa ardii Awurooppaa ji'a tokko kan bara 2021 fi itti fayyadama boba'aa waraana Ameerikaa kan waggoota 6 fi akkasumas ammoo itti fayyadama boba'aa industirii doonii addunyaa kan ji'a 4 wajjin kan walgitu ta'uun isaa ibsameeti jira. Balaan waraanni Iraan dhaqqabsiise akka waliigalatti sadarkaa idil addunyaatti kan laalamu yoo ta'u
biyya teenya Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduudhaa fi biyyoota ardiilee biroo hunda keessatti dhiibbaan waraana Iraan irratti deemaa jiru mana namoota hundaa galee jiraachuun isaa ifoometti jira. Oduun Waliif TV irraa isin biraan gahaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Yeroo gaarii qabaadha.